Jijjiirama amma dhufe kanatti fufsiisuudhaaf gaheen nuti dubartoonni qabnus gaheen nuyi akka biyyaatti qabnus tumsa olaanaadha. Muummicha ministeeraa keenya bukkee dhaabbannee karaa barbaadamuun humna qabnuun dandeettii qabnuun jijjiirama amma dhufe kanatti fufsiisuudhaaf gahee keenya ni baana. Uummanni Oromoo tokkummaa amma qabu kanaan Laga Abbaayee erga xumursiisee booda jijjiirama kana caalu hojii kana caalu hojjechuu akka danda'ullee ibsuun barbaada. Hirmaannaa uummataa keessatti qarshiidhaan ta'u humnaan ta'u bira dhaabbatame akkuma Laga Abbaayee xumuramuu barbaada. Anis isaan keessaa isa tokko ta'ee dura bu'ee uummatas kakaasee wajjinuma ijaaruu yeroo. Hawaasni keenyas harka wal qabate isan jalqabe nan xumura jechuudhaan xiiqiidhaan qabaateetu hin ta'in sabbata isaatti hiikkate hamma guyyaa har'aatti gumaachaa kan jiru kan guyyaan har'aa keessumaa guyyaa yaadannoo isaatiiti. Xiiqiin boris waan hafe akka xumurruuf akka godina Qellee Wallaggaattis akka koottis guyyaa har'aa kan yaadannoo hidha guddichaa haaromsaa Itoophiyaa dhagaan bu'uuraa kaa'amee fi guyyaa har'aa kan fiinne ta'uu isaati. Kaayyoon hidha guddicha laga haaromsaa kun dinagdeen hawaasa keenyaa guddate hiyyummaa baroota hedduudhaaf lakkoofne keessaa nu baasuudhaaf isa guddaa akka ta'e wantoota dinagdee hawaasummaaf bilisummaa biyya keenyaa eeguu keessatti hidhi haaromsaa guddaa kun iddoo guddaa akka nuu qabu hawaasni keenya beeka. Anis guddaan itti amanaa gara fuula duraattis kan itti hojjennu ta'uusaan asumaan ibsuu barbaada. Bitootessa 24 Oromoodhaaf sabaaf sablammii biyyattiitiin guyyaa seena qabeessa hidha guddicha kana sadarkaa har'a irra ga'e sadarkaa har'a waliin hundi keenya beeknu ga'uudhaaf gahee bakka bu'iinsa hin qabne muummichi keenya taphatee uummata Oromoof Itoophiyaa boonsee jira. Kun gammachuu keenya isa guddaadha. Kana bu'uura godhachuudhaan keessaayyuu fiigicha gumaata xiiqii kana yeroo fiinnu inni guddaaf inni ijoon kaleessa dheengaddaa aarsaa kaffallee injifannoo galmeessineerra. Injifannoo galmeessuu booda immoo milkaa'inoota gurguddaa injifannoo gama siyaasaatiin finneerra, gama dinagdeetiin finneerra, gama hawaasummaatiin finneerra, gama dippiloomaasiitiin galmeessinee jirra. Injifannoo galmeessine kana karaa ittiin yaadannu, karaa ittiin itti fufsiisnu, karaa ittiin deeggaru, karaa ittiin ceesisnu bu'uura godhachuun sababa godhachuun fiigicha gumaata xiiqii guyyaa irraa geggeessinee goolabneeti jirra. Rakkoon kamuu akka hawaasa magaalaa keenyaaf godina Qellee Wallaggaatti kallattii kamiin injifannoo keenya dura hin dhaabbatu yoo ta'e hin dhufa yoo ta'e karaa nageenyaatiin, gama misoomaatiin, gama siyaasaatiin, karaa dinagdeen, gama hawaasummaa kallattii hundaa hin dhufa yoo ta'e uummanni godina keenyaa tokkoomee dura dhaabbatee rakkoo kamuyyuu cabsee injifannoo gara injifannootti ceesisuuf qophii ta'uusaa asumaan ibsuun barbaada.